Taaju. Ila tana amantaa kiristaanatirraa gara amantaa musliimaatti fida isaanii ijoolleen keessan ijoolleen musliimaa jecha waggaa sadii guutuu islaamummaa keessa jiru. Kan shaayida qabsiise shuma keessanii kan sallamsiise mucaa keessanii mucayyoon tun as Dubaay keessatti boqattee kara biyyaatti reeffa ishee ergani. Gaafa kara biyyaatti reeffa ishee erganii ishiin gaafa jirtu waggaa sadii guutuu jechuun abbaa warraa ta'ee fi haadha warraa taatee fi islaamummaa keessatti wajjin jiraataa turan. Ishiin duutee jennaan islaamummaa hijaaba uffattee jirtu kana ofiin sheelaa uffattee jirtu kanarraa fuudhanii kirrii dura mormatti qabdu yookiin akka amantaa kiristaanaa kan ibsu kirrii sana reeffa ishii morma ishiititti deebisanii reeffa ishii kara biyyaatti erganii jechuudha. Sila mucayyoon gaafa shaayida qabsiisanii sallamsiisanii aga jirtutti islaamummaa sii kenninee jirraa gaafa duute garuu islaamummaa kana sirraa fudhannaa iddoo qabirii laal amantii musliimaa ishiin gaafa duraa yoo isaaf jettee fakkeenyaaf yookaan namni tokko fakkeenyaatiin matsaafa yookaan kitaaba tokko dubbistee waan gara dhugaa jirutti ana fakkeenyaaf amantii keessa fudhachuu barbaade waan kitaaba keessan dubbisee baradhee dhufa malee namaaf jedheellee dhufuu yoo dhufe jedhe rakkoodha jedhe siigalee maaliif namni amantaa tokko jaalatee dhufuudha malee namaaf jettee yoo dhufte gaafa nama sanii qollabde yookiin ammoo rakkachuu dandeetta siigalee. Maal rakkattere ishiin amma rakkoo osoo hin taane. Amma qoy ishii itti deebinaa qoy. Ishiin namaafis jettee haa dhuftu ofiifis haa amantu akkama seera amantaa kanatti maaltu ta'uu qaba yeroo duute qabbaramuu qabdee irratti qabbaramuu qabdi siin jedhe boo. Haadha musliima eega taate eega fakkeenyaaf wanta kana yoo inni akka mishinyetta gara musliima godhee ka fuudhee jaartii halaalaa godhatee nikaa godhatee wajji jiraataa ture. Isheen musliima erga taate gara warra isaa maatii isaatitti maatii ofii wajjin walii galee gara maatii ofiititti yoo reeffisee eegachetti amma wanni haasamu waa baay'eedha beektaa. Bakka amantaa islaamaatitti namni tokko amantii musliimaa keessa erga jiraate booda ammoo gara kiristaanaatti deebii ka jedhullee hin jiranatti hin fakkaatu. Garuu namni wallaaltuu fi yookaan ammoo namni cubbaan tun bakka marayyuu hin jirti waan ta'eef isaafillee jazaa isaa rabbitu kafalaa fi beektaa. Anamma kafaluu osoo hin ta'in akka musliimaatti isinillee gabbaatanii kanaan mormuu qabdanii jedhee tanaan haasaa jira. Intalli kun tokkoffaa tokko nama. Sibiidha kan waan tokko beektaa nama hubannoo baay'ee nama dhukkubsiti mucayyoon tuni kiristaana taatee fi miti musliima taatee fi miti haqni isii ba'uu qaba dirqama maaliifi abbammaan fedhe namni lubbuu namaa namni rabbiin malee namni nama baasu hin jiru. Yaa akkuma akka namaattis akka oromoottis akka musliimaattis namni tokko gadi bahee wanti kun sirrii miti amantaa keenya hin deeggaru amantaan keenya kan barsiisu yakka hamaa dalagdanii wanta kana irraa of eeggadhaa jedhee namni tokko gadi bahee dubbate hin jiru beektaa. Dhagaaniiru ustaazonni keessan dhagaanii viidiyoo qaama sadarkaa dubbatanii waan kana akkasii akka mucayyoo kana baasuun dirqama maaliif nama kamuu irra gahuu danda'a beektaa namni biyyan baa jiru hin galla jedha malee akka itti galuu hin beekanii. Nuti maal goone amantaa kana hin deeggaran jennee maaliif amantaa kana isaan bakka bu'an jennee waa yaadneef gadi ba'anii moruu akka dubbachuu qabaniif viidiyoo argineef yeroo isheen shaadaa qabattee tan jedhan namoota baay'ee irraa argatanii viidiyoo kana arganiiru kanarratti gadi ba'anii dubbachuu qabanii mormuu qabanii namoonni baay'een femesoota jedhamanis immoo akka kutaatti jaroonni gara kutaa fi gara amantaatti fiduudha waan ka'aniifi wanti kun amantaa keessa galuu hin qabu nuun bakka hin buutan jedhanii gadi ba'anii mormuu qabanii siin jedhaatillee akkasuma jechuu akka qabdufanii wanti ta'amaa jiru akka mataa kiyyaatti namni sabnumaan nu jibbu sun iyyuu akka maleetti akka miidhamee duun barbaadu akka mataa kiyyaatti jecha kun dhuunfaa kooti mataa kooti jechuu maaliif namni tokko hadni isaa baduun qabu dirqama beekta hadni mucayyoo kanaa ba'uu qaba. Irraa dubbatamuun dirqama silaasu namni gamni tariitiin hin beekne wallahi waan irraa dubbatamuu dhabe. Amma ilaalaa nuti Taaju amma irraa dubbataa hin jirru nuti. Maaliif irraa dubbataa hin jirre haqa
micayyoo barbaadataa jirra haqa micayyoo hin baafanna jennee rabbii gaditti abdii qabna. Abdiin keenya sisuma dhugaan ilmoo waaqati hin qallatti malee hin cittu. Garuu gaafa haqni micayyoo tanaa ba'ee amantaalee kana lamaan irraa gadi baanee dubbachuudhaaf qophiidha. Akkamitti dubbanna hoo jette qeesiin reeffa micayyoo tanaa fuudhee bataskaana keenya bataskaana ortodoksiititti awwaale sunillee gaafatamuu qaba. Sheekiin micayyoo tana fuudhee shahaada qabsiise sunirree seeranirree heeranillee gaafatamuu qaba. Maaliif jennaan gaafa osoo fakkeenyaaf amma ani intala naannoo ishiiti. Naannoo isheen itti dhalatte san ganda isheen itti dhalatte san guutuu isaan beeka. Osoo nanani warra ishiititti bilbileeto yookiin nama naannoo san jiru tokkotti yookaan bulchaa ganda saniititti bilbileeto intalli tun musliima jedhee osoo hime kiristaana miti musliima jedhee osoo hime micayyoon tun eessatti awwaalamti? Kosii keessatti. Garuu wanni takkittiin fanaa galuu didee yeroo baay'ee miidiyaa kanallee sababa dalagaatiin biisii ta'ee seenuudha ifamallee naa godhi waan fi. Koi, micayyoon kun Dubai keessa amriita duuteemi? Silaayyuu kun jireenyi biyya Dubai kana fakkeenyaatillee yookaan Dubai jiraatu dandeetta. Kama waliin arginu jechuu Dubai keessa jechuudha. Amma yeroo amata afuriif akkas Dubai ture achirraa biyya biraa deeme beekte. Naaf galuu dhabe beekta maaliif seerri baay'isii ulfaata seerri biyya sanii jechuudha. Seera biraan hin geenye ka lafa seerri jiruun hin geenye haadha isa san. Isa lafa seerri jiruun osoo hin geenye micayyoo reeffa torbee takka keessatti asii fuudhanii kara biyyaa calaasan kan saadhiisi. Seera biyya keenyaa wajjin waliin jiran malee seera biyyatti wajjin waliin hin jiran jarri waliin argine seerri biyyattiiti fi reeffi micayyoo tana. Iddoo reeffi micayyoo tanaati. Maaliif akkasii hin jire beektaa gizee wayii bara 2021 moo 20 keessa mucaa wayii ijoollee magara mucaan alaabaadha. Dubai magaalatti jechuudha. Warri jalaatti hundaame taaphtaafi koppiilinkii godhame. Baaraa inni kol jedhu manni koo gadi bu'eera. Tolo harka hojjetaa ture beektaa inni illee aleeni magara aleeni garuma aleeni gara alhaar moo maal gara Dubai xariiqa Dubai deeman irra jechuudha. Yoo jecha dalagaa ture booda namichaa wal dhabee beektaa. Namicha Masriitii wal dhabee namicha Masrii ajjeesee jedhee jennaan nami laalu mucaan bakka sanii daqiiqaa hagam hin deemne jedhanii kan haasaan dhagee garuu ammoo mucaa sana ammoo qaamaan beeka waan ta'eef birrii ji'a afurii bichaadhaaf jechuudha. Birrii ji'a afurii namni kun kan amata hedduutu kun nama nyaateetumaan jira yookaan ijoollee keenyarraa birrii nyaatee ijoolleen saba biraatii miti sabnummaan Oromoo kun nyaatee badu baay'eedha beekte. Birrii ji'a afuriitiif jedhee gurbaan sibiiluma waraanee ajjeese. Garuu gurbaa sana amma du'a itti faradanii mana hidhaa jira jecha ijoollee godhanyaa isa wajjin hidhamteetu jira beektaa kanneen achi bahee dubbatee haasaa ture jechuudha. Seerri biyya kanaa seerri biyya sanii hin jabaataa wanni kun seeraan akkamitti reeffi micayyoo kanaa akkamii galuu danda'a jedhu bakka mataa baay'ee tokko kanatti dhagahame. Ilaali Taaju reeffi micayyootii fi seerri biyyattii waliin argine. Akkamitti waliin arginu hoo jette silaa reeffa micayyoo tanaa poolisiitu dhaqee kaasuu qaba. Bakka micayyoon tun itti duute poolisiitu dhaqee. Poolisiin kaasuu qaba maaliif poolisiin kaasa dirqama? Ishii tana amma poolisiin hin kaasne micayyoo tana. Poolisiin odoo kaasee viidiyoo waraaba. Osoo micayyoon tun mana maadaamititti duutee jiran. Mana maadaamititti osoo duutee poolisiin jalqaba maal godhaa hin baasi bilbila. Poolisiitti iyyuu miti kallattii kan bilbilamu. Sila biiroo micayyoo tana mana hojii ishii galchetti bilbilameet biiroon sun hin baasitti bilbileet hin baasin qoonsila tsifat beetitti bilbileet qoonsila tsifat beetiin poolisiitti bilbileet poolisoonni nama 3 yookiin nama 4 kennamaafi qoonsila tsifat beetii keessaa nama 2 yookiin 3 ba'a. Ambulaansiin mataa isaaniitiin ba'u. Poolisoonni ambulaansii poolisootaatiin deemu qoonsila tsifat beetiin qoonsila tsifat beetii konkolaataa isaaniitiin deemu. Deemanii meeshaan ishii jechuudha mana san keessaa micoon tun marfee ittiin sheelaa qabsiifatturre mana san keessaa kan ishiin qabdu maashina ittiin kaasan qaban jarri gwaantii kaawwatanii shintibeetii ishiin itti fayyadamtu keessa seenanii saamunaa dhumti ishiin ittiin qaama ishii dhiqattu fuula ishii dhiqatturru mana san keessatti hin hafu. Shaanxaa bitanii funaananii
fuudhanii reeffa ishii wajjin ba'u. Reeffa ishii san immoo poolisiitu kaasa. Poolisiin akkamitti kaasaa jalqaba naannawa san akka jiru sakatta'a. Jalqaba naannawa san akka jirutti sakatta'ee sharaa diimaa wayiitiin kan isaan naannoo sanii wanti godhan akka namni seenne akka namni hin baane. Naannoo sana egaa sharaa diimaa wayiitiin waxxaranii booda namni seenuu hin danda'u, namni haaraan dhufee seenuu hin danda'u, namni mana san keessa jiru mana san keessa gadi ba'uu hin danda'u. Bakka reeffi mucayyootti argame sanii jechaadha. Achi booda waan limmoo lafatti buutee jirturree hin barbaadan gibbii san keessa hunda isaa sakatta'an. Waan lafatti buutee jirtu hanximmaan jiraanne hin funaananii fudhatan. Achi booda reeffa mucayyoo tanaa bakkuma sanitti viidiyoo waraabanii suuraa kaasaniiti wanti uffatanii waan ishiin ittiin duute maashina ittiin laalanii kaasan reeffa ishii. Kaasanii kara mana yaalaa geessu yoo hofra raastee jedhan isaan amma. Yoo hofra raaste taate mormi ishii kun hin sararama. Wanti morma ishiitti irratti hidhamee jiru suni wanti itti baasa. Morma ishii kan irratti. Waa'ee nu fajjeessin beeksisa rakkoon qabu. Isa san qaama ishii hunda yoo sibiilli diree ta'e sibiila diree argisiisa kaameraan isaanii sun. Yoo dhugumaa mucayyoon tun of rarraastee osoo jiraattee morma ishii kanarra waan sararame sana kaameraa isaaniitiin agarsiisanii waraabanii reeffa sana kaasanii kara mana yaalaa geessu. Mana yaalaa seensisanii ashaaraan mucayyoo tanaa qaama ishii hunda keessa arraba ishii jala maatsanii ishii keessa hunda fuudhamee torbee lama booda ba'a wuxxeetiin ishii. Nin ta'a ashaaraan sunillee. Achiiti booda yoo nama harka namaa ta'e namoonni gibbii san keessa jiran immoo jechuun bakka mucayyoon tun itti duute namoonni jiran jaarsa jaartidha dhibamaadha fayyaadha osoo hin jedhamne mana hidhaatti haraman. Mana hidhaa deeman poolisoota wajjin. Deemanii sa'aatii 24 poolisoonni dabareetti darbanii afaan namoota mucayyoota reeffa mucayyoo tanaa wajjin deemee poolisii dhibbi yoo itti jijjiiramee gaafate. Afaan isaanii poolisii dhibbatti jijjiirame sanitti qoy kun jijjiiramee dhufe afaan kiyyan jijjiirradha haasaa kiyyan jijjiirradha kan jedhanoo ta'an hin shakkamu hin hidhamu. Yoo garuu afaan isaanii poolisoonni dabareedhaan dhufanii gaafa isaan qoratan afaan isaanii kan gaafa duraa poolisii gaafa dura seenanitti kan himanoo ta'e sa'aatii 24 keessa gadhiifaman. Isaan hoo gadhiifaman ashaaraan mucayyoo hin qoratamaa erga ashaaraan mucayyoo qoratamee wanti hundi xumuramee booda reeffa ishii abbummaadhaan nama fudhatutu dhiyaata. Yoo namni dafee dhiyaate yoo dhiyaanne intarneeta irratti gadhiisan maqaa ishii guutuu paaspoora ishiitti irraa barreessanii suuraa ishii wajjiniin intarneeta irratti gadi dhiisan. Intarneeta irratti eega gadhiisanii qilleensa irra eega oolsanii hin baasinirree gadhiisa. Yoo namni abbaa obboleessa obboleettii haadha jara kana arfantu fuudhuu danda'a reeffa ishii kana. Yoo ofiidhaan dhiyaatanii fuudhuu hin danda'an ta'e bakka bu'iinsa. Waraqaan bakka bu'iinsaa abbaan mucayyoo tanaa nama 3 qabatee ganda deema mucayyoo isaa ta'uu namni sadeessu ragaa ba'uu fi gandarraa haanatti barraa fi aanarraa godinatti barraa fi godinarraa ammootu የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሪtti barraa'aaf የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሪin sun immoo gara imbaasii Itoophiyaa biyya Dubaay keessa jirutti ergaafi imbaasiin Itoophiyaa immoo qoonsila ጽሕፈት ቤetitti erga. Qoonsila ጽሕፈት ቤetii santu fuudhee waraqaa san abbaa waraqaan sun ergameef itti kenna. Erga abbaa waraqaan sun ergameef erga fudhatee reeffa mucayyoo tanaa dhaqee nama shakkii irraa qabu yoo qabaate himachuu danda'a. Amma kan mucayyoo tanaa namoonni shakkaman nama 2. Mucayyoo waraqaa wakilinaa bakka bu'iinsaa kana qabdu sun dhattee reeffi mucayyoo tanaa sirriitti naa qoratamuu qaba. Bilbilli mucayyoo tanaa sirriitti naa sakattaamee qoratamuu qaba. Namoota akkanaatirraa shakkii qabaa jettee himachuu dandeesse mucayyoo sun. Isaan garuu akka mucayyoo waraqaa wakilinaa argatte sun kana hunda hin goonee fi reeffa fuudhanii torbee takka keessatti asii dabarsanii jechuudha. Mucayyoo waraqaa wakilinaa fudhatte amma akka reeffa baastee ergitetti beekti malee reeffa ishiin baastee hin ergine. Kan reeffa baasee erge namicha imbaasii keessa hojjetu kan tikkeetti mucayyoo mure
tikkeetti reeffittiin gale kan hin baasedhaa baase namicha Muhammad jedhama. Si galee seerri waliin argine. Osoo seerri argee hamma mucayyoon suni kallattii waraqaa bakka bu'iinsaa fudhattee jirti, wikilinaa fudhattee jirti waan ta'eefu mana reeffi mucayyoo tanaa deemu mana yaalaa reeffi mucayyoo tanaa jiru dhattee mana yaalaa sanirraa waan mucayyoo. Gaafii takka ammallee wanni si gaafadhu. Bakka mucayyoon itti duute sanii fi yookiin ammoo naannoo mucayyoon itti duute sanii sakatta'amee wanni yeroo sanii poolisiidhaan to'atame hin jiru. Eenyutu sakattaasisa eenyutu poolisiidhaantus to'achiisa ree silaasaan baraajjeessanii waarratanii mucayyoo yookaan karaatti nu harkatti duute haa jedhanii fuudhanii mana yaalaa geessanii waraqaan mana yaalaa. Yaalaallee waraqaa takka barreessee hin jiru. Waraqaan manni yaalaan baane kaaganaa wuxxeetiin torbee lama booda mul'ata mana yaalaa kamittiyyuu reeffi wuxxeetiin ashaaraan keessa. Rabbi dhugaa ishee haa godhu taane isinillee akkuma amantaa keessaniitti solooti godhaa fi namoonni musliima haa godhuu fi rabbi dhugaa mucayyoo kana rabbi haa baasu. Amiin.